raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hamma sa'a 3:00 meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attamooltan. Jimaata eebda 30 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Kaabineen Sudaan torban kana keessa waa'ee mirga dubartootaa irratti waliigaltee tokkummaa mootummootaa mallatteesse. Ta'us garuu gumiin ministeerotaa kun mirgoota hanga tokko kanneen seeraan dubartoonni dhiiraan qixxee akka ta'an mirkaneessan raggaasisuu didanii jiran jedhu qeeqxoonni. Itoophiyaan lammiiwwan dhalata Tigraay guutummaa biyyattii keessa jiran kanneen kumootatti lakkaa'aman guutummaatti yakkuudhaan mana hidhaatti guurtee irra caalaa isaanii himannaa seeraa malee baatileedha akka keessa adda baafadheen jiraa jedha maddi oduu Associated Press. Roobii darbe kana gaafa eebla 27 ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi karaa marsaa intarneetii dargaggoota Afrikaa duraan piroojeektii Yuunaayitid Isteetsi dargaggoota kan hirmaachisu hooggansa dargaggoota Afrikaa yaalii jedhamuun beekamutti hirmaatan waliin mari'atanii jiran. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Piroodyusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu, miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigisti Gammee oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessa kan jiru mana barumsaa Maayiwaynii keessa namoonni Tigraay bakka adda addaa keessaa godaanan kanneen 7,000 caalan jiraachuu isaanii waltaasisaa godaantotaa akka ta'an obbo Tasfaayee Birhaanuu ibsanii jiru. Godaantonni warri jalqabaa kan abbaa warraa 751 qabu mana barumsaa Maqalee keessa jiru Qissaannat keessa jira yoo ta'u namoota 3,000 caalaatu keessa jira jechuudhaan waltaasisaan godaantota kana obbo Haftoom Tsaggaayee ibsuu isaanii alanfisaa gabaasee jira. Kaabineen Sudaan torban kana waliigaltee tokkummaa mootummootaa kan waa'ee mirga dubartootaa raggaasisee jira. Garuu qeeqxoonni akka jedhanitti kaawunsiliin ministeerotaa kun mirgoota silaa walqixxummaa dubartootaa Sudaan keessatti kabachiisu hanga tokko raggaasifne. Gabaasaa Naabaa Moheeddan kaartoom irraa ergite. Manni maree ministeerotaa Sudaan bara 1979 waliigaltee loogii dubartoota irratti oofamu mara dhabamsiisu mallatteessee jira. Haa ta'u malee dhiironni mana maree sana keessaa dubartoonni sadarkaa siyaasaaf hawaasummaatti dhiirota qixxeedha. Gaa'ila wal hiikuuf guddisuu ijoollee keessatti mirga qixxee qabu yaada jedhu raggaasisuuf toleen jedhin hafan. Gareeleen mirga dubartootaa qoqqobbii akkasii qeequudhaan hin simannu jedhan. Isaan Fagirii hooggantuu kaka'umsa hacuuccaan dubartootaa hin ta'u jedhuuti. Fagiriin akka jedhanitti mootummaan ce'umsaa keessumaa fedhii uummata Sudaaniif dubartootaa gadi qabuu barbaada. Waliigaltee sana waa'ee qixxummaa waan dubbatuuf qoqqobbii kan akka keeyyata lamarra jiru waliin raggaasisuun kaayyoo waliigaltee sanaaf faallessa. Sana jechuun mootummaan dubartoonni seera tumuu kan naannoo keessatti dhiira qixxee mirga akka qabaatan hin barbaadu jechuudha. Akka dubartootaatti mootummaa ce'umsaarraa kan akkasii hin simannu jedhan. Xumura bara 2018 fi jalqaba bara 2019 dubartoonni Sudaan kan eebla bara 2019 aangoorra darbaman hiriira mormii faallaa pirezidaanti Omar al-Bashir geggeeffame keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Waggaa darbe dubartoonni Sudaan hangi tokko jijjiirama diimokiraasummaa Sudaan keessatti qooda qabaataniif badhaasa sadarkaa addunyaa badhaafamaniiru. Qabsaa'onni dubartootaa hangi tokko mootummaan ce'umsaa qajeelfama mirga namaaf mirga dubartootaa hanga tokko raggaasisee jira garuu amma mootummaan jijjiirama dhugaa hojiirra oolchuuf fedha qabaachuusaa ni shakkuu jedhu. Gama biraan mootummaan Sudaan torban kana seera bara 2005 keessa mirga dubartootaa laalchisee bahee raggaasisee jira. Waliigalteen lamaan Sudaan keessatti yeroo ammaa abbaa aangoo sadarkaa olaanaa ta'uun kan tajaajilu mana maree abbaa biyyummaan raggaasifama jedhamee eegama. Riphxee loltoonni Chaad kanneen mootummaa ce'umsaa biyyattii aangoorraa darbuu fi fedhan kamisa kaleessaa heelikooptara waraana biyyattii haleelanii kuffisuu isaanii dubbatu. Gara jalqaba torban kanaa hiriirtota mormii dhageessaa turan waliin hokkara uumameen
yoo xiqqaate namni 6 ajjeefamee booda mootummaan waraanaa akka biyyattii bulchaa jiru hiriirri akka lamuu hin gaggeeffamne akeekkachiisee jira. Mootummaan Chaad akka jedhutti riphxee loltoonni torban darbe pireezidaantii biyyattii ajjeesan karaa daangaa gara Niijeritti baqatan. Gama kaaniin riphxee loltoonni kamisa kaleessaa ibsa baasaniin magaala Chaad keessaa akka taate Noohuu kan to'atan ta'uu fi iddoon kunis magaalaa guddoo Chaad Injaminaarraa fageenya kiiloomeetira 300 irratti akka argamtu ibsaniiru. Kan riphxee loltoonni jedhan kun maddeen walabaan mirkaniin arganne garuu magaalaa Injaminaa haleeluun mootummaa haaraa ilma pireezidaanticha ajjeefamaniin gaggeeffamu aangorraa darbina jechuudhaan sodaachisaa jiran. Mormitoonni siyaasaa akka biyyattii mootummaan waraanaa biyyattii bulchuu balaaleffachuudhaan mootummaan ce'umsaa siviilotaa kan pireezidaantii gumii biyyoolessaan hoogganamu hundeeffamuu qabaa jedhu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden erga muudamanii waajjira qabatanii guyyaa 100 keessatti hegeree Ameerikaa kan ilaaleen abdii akkasii qabaadhe hin beeku sababiinsaas biyyattiin deebitee fuulduratti tarkaanfataa jirti jedhan. Kanaaf sodaarraa abdii akkasumas dukkanarraa ifa filannee jedhaniiru. Baayiden kana ka dubbatan hiriira siyaasaa namoonni konkolaataa 315 keessa taa'uudhaan Atlaantaa cinatti gaggeessan irratti ture. Hiriira kanas kan maallaqaan deggere koree biyyoolessaa kan Deemokiraatotaati. Deemokiraasiin uummataaf maal akka fayyadu mirkaneessitaniitu jechuudhaan Baayiden ennaa dubbatan kanneen konkolaataa 315 keessa taa'anii dhaggeeffataa jiran immoo fiingee konkolaataa iyyisiisuun deggersa qaban ibsan. Konkolaataa keessa taa'anii dhaggeeffachuun kun sababaa weerara dhukkuba COVID-19 ta'uun beekameera. Konkolaataan kun hundumtuu bakka konkolaataa dhaaban kan waaltaa enerjii Duluth magaalaa Atlaantaa kaaba bahaa jiru keessatti dhaabamanii jiru. Kutaan walga'iin kun keessatti gaggeeffame Joorjiyaatti seneetaroota 2 filuuf marsaa 2 filannoon kan keessatti gaggeeffame yoo ta'u Deemokiraatonni barcuma 2 injifachuudhaan lakkoofsa barcuma seneetaa paartiileen lameen walqixxee akka ta'u taasisuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaant Joo Baayiden aangoo qabatanii guyyaa 100 keessatti yaaliin godhan kun biyyoota Afrikaa biratti simannaa muraasa argatee jira. Pireezidaant Baayiden guyyaa aangootti qabatan isa jalqabaa Yuunaayitid Isteetsi jaarmayaa fayyaa addunyaa keessaa akka baatuuf pireezidaantichi duraanii Tiraamp karoora baasanii fi walfalmii hordofsiise ture sana dhaaban. Baayiden Ameerikaan jaarmayaa fayyaa addunyaa keessaa akka hin baane dhorkuun isaanii keessumaa hayyoonni Afrikaa simatanii jiru. Kana malees Baayiden $2 biliyoona dabalataan dhaabbata COVAX jedhamuuf ramaduun biyyoonni hiyyeeyyiin akka tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argatan taasisanii jiru. Ergasii booda guyyaa aangootti qabatan 90ffaa irratti bulchiinsi Baayiden ajjeechaa gurraacha Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabu kan George Floyd kan ilaaleen jechootaaf haasawaa biyyoota Afrikaa irra hedduu garaa ciibse dhageessisaniiru. Xiinxaltoonni Afrikaa kan akka Asandaa Goasheng magaalaa Keeptaawun kan Afrikaa kibbaarraa waa'ee saalaaf gosaa kan ilaaleen leenjii kennan akka jedhanitti Baayiden Ameerikaa keessa rakkoon caasaa gosaa yookaan sanyii akka jiru amanuu isaanii simataniiru. Dippiloomatii Ameerikaa ta'uudhaan biyyootii alaa keessa waggootii kurna hedduuf kan hojjetan Brooks Spector yeroo ammaa Johannesburg keessa kan jiran yoo ta'u Baayiden Afrikaaf waan fiduuf jiru yeroon kan agarsiisu ta'aa jedhan. Hojii pireezidaantonni seenaa isaanii keessatti dhiisanii darban waggoota keessatti kan hojjetaman malee kan guyyaa 100 miti jedhaniiru. Israa'el keessatti jimaata har'aa ayyaaneffannaa amantii irratti namoonni du'uu isaanii hojjetoonni tajaajila fayyaa kan ibsan yoo ta'u muummichi ministeera biyyattii Benjamin Netanyahu kun balaa guddaadha jedhaniiru. Amantoonni amantii ortodoksii warra Juushotaa 10,000 hedduu siidaa Gaaliilee kan jaarraa 2ffaa keessa ijaarame dhagaatti darbataatuu jiranii wal irratti kufan. Kunis ayyaaneffannaa halkan guutuu faaruu amantii fi dhiichisa kan qabu ture. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti namoonni karaa dhiphoo taate keessa innaa darban qilleensa dhabuun ukkaamamanii hangi tokko haala tureyyuu hin hubanne turan. Kunis gaara Meeroon keessatti yoo ta'u
akeekkachiisa dhukkuba COVID-19 kenname diduun ture. Kanneen madaa'an helikoophteraan gara hospitaala Israa'el gama kaabaa keessa jirutti geeffaman. Aangoonni ambulaansii akka jedhanitti namoonni 103 kan madaa'an yoo ta'u kurna hedduun du'aniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan lammiiwwan dhalata Tigraay guutummaa biyyattii keessa jiran kanneen kumootatti lakkaa'aman guutummaatti yakkuudhaan mana hidhaatti guurtee irra caalaa isaanii himannaa seeraa malee baatileedhaaf akka keesse adda baafadheen jiraa jedha maddi oduu Associated Press. Hidhaan aangawoota waraanaaf siiviilotaa kun mootummaan lola naannoo Tigraay keessatti geggeessu baatilee 6 qabatee ennaa jiru kanatti kan yeroo tokko olaantummaa qaban warreen Tigraay waaltaalee mootummaa keessaa qulqulleessuuf kata'e yaalii ifaadhaa jedha gabaasi kun. Manneen hidhaa yoo xiqqaate 9 keessa kanneen jiran kan Itoophiyaan amanteen ol hedduu bal'aaf ta'e jedhamee kanneen to'ataman yoo ta'an sababa tokkichi sababa gosaati jedhee jira. Gabaasaa guutuu Bafaqaaduu dhiyeessa. Akka gabaasni kun jedhutti namoonni hidhaman miseensa waraanaatii fi siviilota yommuu ta'an ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin ji'ootaa fi mana hidhaa keessa jiru. Hidhamtoota maatiidhaa fi firoottan isaanii irraa odeeffannoo argachuu isaa kan ibse gabaasni kun namoottan 10,000 lakkaa'aman mooraa waraanaatii fi koleejii qotiinsaa keessatti hidhamanii jiru jedha. Mootummaan qondaaltota waraanaa baay'ina hin qabne hidhuu isaa mirkaneessuu isaa kan ibse gabaasni Associated Press namoonni hidhamanii miseensota raayyaa ittisa biyyaa qofa ittuu hin ta'in luboonni amantii hojjettoonni mootummaa dhalootaan Tigraayin ta'anii hidhamuu isaanii bareeraa jedheera. Hidhamtoota miseensa raayyaa waraanaa ta'an haasofsiisuu isaa kan hime gabaasni kun hidhamtoota 400 ol ta'an keessaa caalaan isaanii warra lola irratti hirmaatan ittuu hin ta'in barsiisonnii fi narsoonni akka jiran ibse ogeeyyii seeraatii fi maatiidhaa wajjiniin akka isaan wal arguu hin dandeenye caqaseera. Haala garagaraatu jira. Hidhattoonni ammi tokko guyyaatti al tokko duwwaa nyaata argatu. Yemmuu dhibeen koronaa babal'achaa jiru kanatti kutaa tokko keessa namoota hedduutu jiraata. Hidhamtoonnis ta'anii maatiin isaanii mana hidhaa keessatti reebamuunii fi miidhaan qaamaa kan biraa jiraachuu isaa kallattiidhaan hin dubbanne. Hundi isaanii waan lubbuu isaaniitiif sodaatanuu fi beekamuu hin barbaanne jedha gabaasni kun. Hidhaan jimlaatii fi akka mana ofii keessaa hin baane taasifamuun waan waraana Tigraay keessa jiruun wal qabateedha. Tigraay keessatti ajjeechaan dirqiidhaan gudeedamuun beelli haa ta'u jedhamee uummata Tigraay miiliyoonii 6 ta'u fixuudhaaf kan karoorfame akka ta'e namoonni dubbachuu isaanii gabaasni kun ibseera. Miidiyaaleen mootummaa dhalattoota Tigraay irratti xiyyeeffachuudhaan yakkamtootaa fi deeggartoota isaanii jechuudhaan jecha mootummaa tamsaasuu isaanii kan dubbate gabaasni Associated Press maatiin hidhamtootaa tokko alii hojii irraa hari'amu mana jireenyaa loltootaa keessaa akka bahan ta'u herreegni mana baankii isaaniis jalaa cufamaa jedha. Ministeerri dippiloomaasii hawaasaa Mokonnin Amaaree embaasii Itoophiyaa London jirurraa namoonni jimlaadhaan hidhamanis mirgi namootaa sarbames hin jiru jechuu isaanii kan gabaase Associated Press dhiyeenya kana qondaalti waraanaa mootummaa Birgaadir Jeneraal Tasfaayee Ayyaalo biyyaaf jechuudhaan keessa keenya qulqulleessineerraa jedhanii dubbachuu isaanii viidiyoo dhoksaadhaan baheerraa argachuu isaa barreesseera. Waajjirri abbaa alangaa waliigalaa namoonni sababa eenyummaa yookiin gosa isaaniitiin dhiibbaan isaanirra ga'e bilbilanii akka himatan haala mijeessuu isaa dubbatee turus abbaan alangaas ta'e dubbii himaan waraana mootummaa gaaffii Associated Press fi deebii akka hin kennine ibseera. Ministeerri dhimma alaa United States namoonni mooraa yookiin kaampii waraanaatii fi koleejii keessatti hidhamuu isaanii akka hin mirkaneeffanne kan ibse gabaasni kun sababa rakkina Tigraay keessatti uumamerraa kan ka'e gargaarsa nageenyaa wajjin wal qabate Itoophiyaadhaa kennamaa ture garuu Ameerikaan dhaabdeetti jedheera. Namni biraa kan lataa Tigraay ta'e tokko mana hidhaa keessaa akka itti dubbate kan ibse Associated Press paayileetota, teeknishaanotaa fi miseensota waraanaa dabalatee namoota 30 wajjin ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin mana hidhaa jiraachuu isaa himeera. Akka namni kun mana hidhaa keessaa bilbilaan jedhetti maatiin hidhamtootaa tokko bakka jarri jiranuu hin beekan. Haati koo akka ani yeroo dheeraadhaaf hojiidhaaf deeme yaaddi.
Yoo nagaan bu'e nu gadhiisu ta'a. Ta'uu dhabaannaan garuu egeree hin qabnu. Tarii nu ajjeesuu danda'us jedhee bilbila isaa sardamtuudhaan cufee jedha gabaasichi. Tilmaamni lakkoofsa hidhamtootaa fi bakki isaan itti hidhaman adda adda. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti hundeessaa Inistituutii Nageenyaaf Tasgabbii kan ta'an hangawaa mootummaa duraanii Mulugeetaa Gabriihoot Barehee dhalattoota Tigraay kan ta'an miseensonni waraanaa 17,000 erga lolli jalqabamee booda hidhamuu isaanii himaniiru jedha Associated Press. Ogeessi seeraa Taaddalee Gabramadiin dhimma hidhamtoota miseensa raayyaa waraanaatii fi poolisii turan 75 qabanii jiru. Hidhamtoonni isaan mana hidhaa naannoo Finfinnee jiru tokko keessatti haasofsiisan 25 ta'an kutaa tokko keessatti ciisuu isaanii dubbataniiru. Akka ogeessi seeraa kun Associated Pressitti himanitti namoonni sun namoota qulqulluudha. Yakki isaanii dhalataa Tigraay ta'uu isaanii qofa. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon mirga namoomaa hidhaan jiraachuusaa akka beeku ibsee rakkina iftoominaarraa kan ka'e lakkoofsa hidhamtootaa akka hin beekne himeera. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaaffii Associated Pressii fi deebii kennuu baatus ibsa dhiyeenya kana baaseen hidhamtoonni haqa loogii hin qabne mirga maatiidhaan daawwatamuu mirga wal'aansa argachuu akka qaban ibsuusaa himeera. Namootaan hidhaa keessa jiran kanaaf fuula duratti maal akka ta'u ifa miti. Akka namoonni lama Associated Pressitti himanitti barumsi haaromsaa jalqabeera. Namni tokko akka firrisaa barumsa haaromsaa kanaaf deeme natti himeera kan jedhe Associated Press hidhaan kun dhalattoota Tigraay gara mormitoota mootummaatti geeddaruu danda'a jedheera. Takla Birhaan Waldasillaasee balaliisaan humna qilleensa Itoophiyaa ture. Innii fi hiriyoonni isaa hooggantoota TPLF wajjiniin quunnamtii qabdu jedhamanii himataman. Inni hidha mana isaa keessaa miliqee bade. Akka hiriyoonni isaa itti himanitti naannoo waajjira humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu keessatti namoonni 1,000tti tilmaamanu hidhamanii jiru jedhee akka itti hime Associated Press gabaaseera. Balaliisaan xiyyaara waraanaa Takla Birhaan Waldasillaasee kanaan dura Tigraayin irra goree hin loluu jedheen ture. Amma garuu ittuun carraa argadhe saba kootiif nan lolaa jechuusaa gabaasni Associated Press kun ibseera. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kan qophii dhimmoota dargaggootaa irratti fuulleffatuuf torbanitti yeroo tokko jimaata kan dhiyaatu. Qophii labataa. Akka mooltaan dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa jalqabeera. Qindeessee anan isinii dhiyeessummaan Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Hundeeffama waggaa 10ffaa dhaabbata dargaggoota Afrikaa hooggansaaf qopheessuu irratti leenjii kennu. Yaalii ilaalchisuudhaan qophiin gaaffiiwwan 10 tooni wajjin jedhu roobi darbe ebla 27 qophaa'ee ture. Qophii sana irratti dargaggoonni biyyoota Afrikaa adda addaa irraa walitti dhufan ministeera haajaa alaa United States Anthony Blinkaniif gaaffii qaban dhiyeessaniiru. Hirmaattonni hundumtuu kanaan dura sagantaa yaalii kana keessatti leenjii fudhatee warra eebbifamee hojii adda addaa irratti bobba'ee jiru. Ministeerri haajaa alaa United States Anthony Blinkan hirmaattota irraa gaaffii isaanii dhagahuu odoon jalqabin dura sagantaa yaalitii dinqisiifannaa qaban ibsan. I have to tell you, it is remarkable to see its impact after a decade. More than 24,000 alumni between the Mandela program and the regional leadership center. Waggaa 10 booda sagantaa Maandeellaatiif giddugaleessa hooggansaa kan naannoleetiin dargaggoota 24,000tu eebbifame. Sagantaan kun guddachaa dhufus kaayyoon isaa kabuuraa akkuma yeroo jalqabaati. Ardii namoota biliyoona 1.3 harki walakkaan isaa umrii waggaa 19 gadi harki walakkaan isaa immoo sanii olii taate. Afrikaa keessatti waan irratti xiyyeeffamuu qabu waggaa ibsanis Blinkan. Best way to expand opportunity, grow economies, promote human rights is to invest in Africa's young leaders. Carraa babal'isuu fi dinagdee guddisuu fi qabiinsa mirga dhala namaa irratti hojjechuudhaaf wanni barbaachisu dargaggoota Afrikaa irratti investii gochuudha. Humni yaada yaaliis kanuma. Qabxii 3 weerarri vaayirasii koronaa addunyaan amma keessa jirtu kun sagantaan yaalii amman barbaachisaa akka ta'e ittiin nu agarsiise jedhanis
tarreessaniiru. Communities hit hardest by the pandemic are those that were already underserved and marginalized. That's true here in America, and it's true in your countries. Ameerikaa akkasumas biyyoota kaan keessatti dhukkubni kun hawaasa durumaanuu tajaajila gahaa hin arganneef moggaatti qabame irratti hammaachuu lammata hawaasa rakkina jabaa akka weerara ammaa kana itti dhufuuf qopheessuudha. Akka irraa hafanitti ijaaruu, hiree babal'isuu, rakkinichi odoo hin dhufin dura sagalee hooggantoota reefuu hawaasa keessaa ol ba'aa jiraniif jajjabeessuu akkasumas teknooloojii fi wantoota kaan warra jiru fooyyee qabuu fi walitti dhufeenya gaarii qaban qofa odoo hin ta'in hundumaaf dhiyeessuun barbaachisaadha. Eebbifamtoonni yaalii kana hundaaf adda durummaadhaan hojjechaa jiraachuu ani yaadachiisan ministeerri haajaa alaa United States kun qabxii sadaffaan kaasan. The pandemic has made clear how our fates are really bound up in one another. Weerarri vaayirasii koronaa hireen keenya hundi akkamitti walqabataa akka ta'e ifa godhe. Hooggantoonni yaalii yeroo kamuu caalaa hin barbaachisanii yan jedhan Antony Blinken saganticha cimsuu irrattis yaada hirmaattotaa akka barbaadan gaafachuudhaan gaafii fudhachuu jalqaban. Dargaggoonni gaafii dhiyeessan Itoophiyaa, Keeniyaa, Zimbabwee, DRC dabalatee biyyoota 10 irraa ture. Itoophiyaa irraa hirmaate dargaggoo Yaaree Dabarraa rakkinoota akka jijjiirama qilleensaa hiikuudhaaf saffisaan addunyaan hariiroo qabaatee wajjin hojjechuu gaafataa. Ameerikaan waltajjii addunyaa irratti hoggaa deebitee jirtu kanatti waliigaltee Paarisitti deebi'uu malee rakkinoota cimaa jijjiirama qilleensaatiin wal qabatanii jiran hiikuudhaa maal Ameerikaa irraa eegnuu jedhee gaafate. Ministeerri haajaa alaa United States kun gaafii ka'eef deebii hoggaa kennanis dhimmi jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti hunda keenyaaf dhimma du'aaf jireenya hedduutii jedhanii waliigaltee Paarisitti deebi'uudha qabee murtiiwwan pireezidaanti Baayiden erga aangootti dhufanii hojjechaa turan akka fakkeenyatti kaasan. Ittaansanis The decisions and the actions that countries take now and that they take between now and 2030 are really going to determine whether or not we succeed in meeting the ambitious goals that many of us have set. Murteewwan biyyoonni ammaa qabee amma haga bara 2030tti dabarsanii fi tarkaanfiiwwan fudhatamantu hawwii guddaa baay'een keenya bara 2050tti arguu barbaannuuf milkaa'uuf dhiisuu murteessa. Dhumarrattis gaafiiwwan ka'an hundumaa dhafuu deebii kennanii erga raawwatanii booda hojiiwwan dargaggoonni kun biyyoota isaanii keessatti hojjechaa jiraniif isaan galateeffachuudhaan addunyaan dhimmoota jajjaboo ta'an baay'ee keessa jirti. Baay'een keessanillee jireenya keessan keessatti akkasuma. Garuu hojiin keessan bu'aa akka qabu yaadachuun dagatinaayi. Kun immoo fuulduraaf abdiidhaa ergaa jedhu dabarsaniiru ministeerri haajaa alaa United States Antony Blinken. Egaa jimaata torban dhumaati jira. Kaan hojiidhaan kaan barumsaan qabamtanii turtanii amma tokko akka boqottan sirba lamaan nagahan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina.